Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya chaanaalii keenya Oromoo Teknooloojii subscribe like gochuun dagatina. Har'a barnoota keenya keessatti akkamitti miseejii namni tokko nu erge qollofuu dandeenya, akka hin banne gochuu dandeenya, umurii dheeraa akka nu jiraatu miseejicha akkasuma hin banne gochuu dandeenya jedhu waliin ilaalla. Nu hordofa. Battalumaan amma gara miseejii seenna. Ergi seennee booda miseejii cufuu qollofuu barbaanne sana irratti xuqna. Bifa kanaan erginuu fidee booda miseejii kana qollofuu yoo barbaanne irrumatti qabannee teenya irratti cuqaanee teenya look ishee jettu kana xuqna. Amma miseejiin kun qollofamee jira. Amma miseejii kun qollofamee jira, baduu hin danda'u jechaadha. Amma mee fakkeenyaaf balleessuuf haa yaallu. Delete. Miseejichi kunoo jira, ammayyuu hin banne. Ijoolleen tuttuqqee balleessuu hin dandeessu, eenyuyyuu balleessuu hin danda'u. Irra deebiin sin agarsiisa. Delete. Surumayyuu baduu hin danda'u jechaadha. Amma achi bannutti. Amma immoo seennee akka badu gochuu barbaanne immoo balleessuu barbaadan unlock isheettu kana tuqxu. Amma irratti tuqneerra, amma akka salphaatti baduu danda'a jechaadha. Bifa salphaan baduu danda'a. Kanumadha, waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Guyyaa itti aanutti barnoota qophii biraan ammoo dhufutti turtii gaarii isin jechaa chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Galatooma.